bilisummaa assalaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ana maammeedha yookaan abbaa imaanaa Finfinnee yookaan pirezidaant maammee Finfinnee raasii bilbilaayira. Akkami bilisummaa jirta? نجانا قيادة. Alhamdulillah. Maammee na bartee abbaa imaanaa Finfinnee? يا مامي أكم alhamdulillah kamati. أكم فيني معنا دا نيجا جستمو أكم معنا أمة فيني. Sirriitti eegaa jirraa sirriitti ni eegnaa abshir homaa rakkoon qabu wal qabannee mixiinuu wal qabattee laga ceetee jedhamti Oromoon. Yaa kanaafuu jechuudhaan nutis jechuudhaan isinis achiitti muddaa nutis asii waan nurraa eegamu ni goonaa wal qabannee bakka guddaa keenya inshaallah dheengadammoo ergaa ta'e oomeen irratti dabarsitee yaa ajandaa haarayaa ta'ee yaani sagalee kan kee waliif gadi fuudhanii intini godhaa jiru. Mee jechuudhaan yaanni sun bilisummaa akkamitti sii dhufuu danda'e yaanni sun waanuma keessa kee jiru moo mee waan sana irratti hordoftoota keenyaaf mee ibsanuu kennime. يا قالتهم جافي قاري دا وانتسني وان تستا ايضو تاني فما كيشا كوجرو ياددون فما تاكو ديتي كنافو ميديا او امني سبكا هنبو فارتي كفاو سبكا هنبو وانتسني يادو منا كيسا جرو Sagalee olluu qabii bilisummaa hayyee. سو أكسي Yaa mee bilisummaa. Hello. او دقان Hayyee galatoomii jechuudhaan mee isa yaada amma irratti bal'inaan boodatti dhufnaa mee hadhammoo ajandaa haaraa deemaa jira suuqii kee yookaan immoo bakka dalagaa kee of jijjiiruudhaaf akkasumas dalagdee maatii kee ittiin gargaartu jechuudhaan akka Oromoo tokkotti hadha suuqiin kee cufameera waan hedduu atis hin barbaadamaa jirtaa waan jedhu dhagaa jirra mee wanti kun hagam dhugumame sumarraa dhageenya. dhugaadha lafti hojii kootis cufamee jira namachi kee faamilii membarii kootii namni sunis to'annoo seeraa jala jira egaa anis na barbaadamaa jira yeroodhaaf anis akka ta'etti dhokadheen jira kana keessa jira jechuudha. Hayyee mee jechuudhaan sababni suuqiin kee cufamuuf yookaan immoo sababni dhaqanii si barbaacha dhaqanii si dhabanii suuqii sana cufanii nama achi jiru qabanii? Eeyyee. Maa inni badiin kan kee? Egaan akka badiitti wanti fudhadhus hin jiru badiin yoo jiraate naftanyaatti hin heerumni jirraa hin fuune hin heerumsiifnu kan harbatu hin mureeti kan harka muratti hin soddoomni jechuu kooti. Hayyee ammas sagalee kee ol qabaa pilisummaa pilis dhiifama. Sagaleen hin dhagahamu. Amma akkasitti dubbadha amma bareedduudha hayyee itti fufi. Egaa sababa hin ta'a isaaniif wanti jedhee yaadu yoo jiraate ani naftanyaatti hin heerumnu irraa hin fuunu naftanyaa nuti kabeenyu ni sirna naftanyaa keessatti immoo Oromoon harkaa fi harma itti muramee gootota baay'ee achi buutee isaanii itti dhabne warra sirna kana ammas ani naftanyaa ofiin jedhee deddeemutti namni keenya akka of eegurraa warra akkasiirraa yaada jedhuun qaba kana akkamitti jettaadha. Okay waan sana dubbachuu keetti wanta ati qaanfattu yookaan dhiifama qaamni ati gaafattu jira? Qaamni an dhiifama gaafadhu hin jiru wanti an itti gaafus hin jiru. Garagaltoo isaayyuu mootummaan dhiifama na gaafachuu qaba. Good. Jechuudhaan wantan dubbadhe sun kaayyoo kooti, ilaalcha kooti, adeemsa kooti kanaafuu dhiifama wantan gaafadhuufis hin qabu kun dhugaa jirtu boris ittan dabalaadha. Yaanni koo ammas sanumaa ejjennoon koo isuma guyyaa sanaati ammas taanaan qarreen Oromoo naftanyaatti heerumuu hin qabdu qeerroon Oromoos immoo naftanyaa fuudhuu hin qabu ejjennoo jedhu qaba. Ka fuudhes immoo akkuma sila jedhe dhaggeessuu qabaa itti fuunaa jedha. Hayyee galatoomii mee gara hadha waa'ee hadha gara intinitti dhufnaa yaa'u bal'inaan waan dubbannuuf jechuudha. Ejjennoo kana irratti maaliif yaanni kun akkam ka'uu akka danda'e waa hundayyuu ni dubbanna. Mee amma jechuudha dhufanii suuqii kee inuma ashaganii? Ashaguu
guutuun taane cufsiisanii nama sana akka hin banamne akeekkachiisanii deeman. Namichi keessa jirus fuudhanii suuqichis immoo cufameera. Namni tokko akka hin banne akeekkachiisa kennanii deeman. Hayyee jechuun egaa ati hinannee badiin dalagdee biyya abbaa kee irra jirtaa yaada mataa keetii immoo akka dhuunfaatti amma yaadni koo OMNs KFOs paartii kamiyyuu inti bakka bu'u ana qofa bakka bu'aa jette. Biyya seerri jechuudhaan ጠቅላይ ሚኒስቴር አማካሪ yookaan ጠቅላይ አማካሪን yookaan gorsaan muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed biyya bulchuu Oromoo irratti Musliima irratti waan meeqa osoo dabarsu dhiisi. Dheengadda qaaletti dhageessitaa isii walaloo giximii mangaa jettee uummata Oromoo guutuu arrabsite yaadatta? Masaraa keessatti jechuudhaan kabajaan waamamtee uummata Oromoo guutuu mangaa jettee arrabsite jechuudhaan kabajaan osoo jiraatanuu namni yaada dhuunfaa tokko jechuudhaan yaada isaa akka fedhetti dabarse tokko akkana gochuun seerri kun jijjiiramni kun yookaan immoo adeemsi kun yookaan immoo haala itti jirru kun garam deema jettee yaadamee akka sabboontuu Oromoo tokkotti. Egaa garri inni itti adeemaa jiru sirnuma minilikiitti deemaa jira. Uummanni Oromoo immoo dammaquu qabaa sirna kana jalqabaa hundumatti ofirraa garagalchuuf uummanni Oromoo kaabaa kibbaan baadiyaan tokko ta'ee dammaqee harka wal qabatee tokko ta'uu qabaa. Sirni nama nyaataa nafxanyaa sun boolla keessaa biyyoo hargufatee ka'uu isaati kan inni nutti agarsiisu. Uummanni keenya yeroo inni itti dammaqu amma jechuun hin barbaada. Hayyee galatoomi. Mee gaggabaabseen si gaafadhaa amma gaa suuqiin kee akkam banamne akeekkachiisa jarri kennanii qaamuma mootummaati? Yeni qaama biyya bulchaa jira ofiin jedhu keessaa qaama nageenyaa. Hayyee namoota akkana godhanii maqaa isaaniitiin yookaan immoo poolisoota akkas gochuu danda'anii poolisoota buufata kamirraa yookaan naannoo kamirraa yookaan dhimma addaa dhimma dhuunfaa sirraa qabu yookaan jarri eenyu? Egaa yeroo sanatti bakka sana ani hin turre anis baqadhee jira waan ta'eef ergaa akkas jedhu dabarsanii deemanii. Egaa poolisootuma Oromiyaa ofiin jedhan kana poolisootuma naannoo sanaati. Yeroo hedduu jechuudhaan dheengaddas hiriirri fakkeenyaaf akka Islaamaatti mooxaa keessatti yeroo masgiinni gubatu hiriirri guutuu Itoophiyaa irratti jechuudhaan waan kana balaaleffachuuf yeroo ba'anu Adaamaa irratti rakkoon akkanaas adeemsifamaa ture yeroo hedduu jechuudhaan jarri kun poolisoota Oromiyaa sabboontoonni namoonni Oromoodhaaf quuqama qaban hedduun jirani. Amma poolisii Oromiyaa Pireezidaanti Maammee wanni ati beeku qabdu poolisii Oromiyaa keessaa sabboontota hedduu akkuma qabnu immoo warra sodaattu baay'atee akkuma sila jedhe dubbichi achitti badee warra sana ammas kan Oromoo akkan taanetti gidirsaa jiru. Poolisii Oromiyaa hunda jechuu koo miti sabboontota baay'ee achi keessaa qabu. Hunda miti egaa gantuun akka goobana daachee keessaa hin cabamu. Dhugaa keetii mee bilisummaa nama ta'ammaranyaa taate jirtaa miidiyaan guutuun masaraa mootummaa keessa hanga jechuudhaan waardiyyaatti jechuudhaan waa'ee keetii ajandaadhuma keetii sooshaal miidiyaa irra deemaa irraa hin dhagaa jirtas mee waan kana dubbachuu keetiin erga dubbattee baatee booda yaani namoota yaani sirna nafxanyaa yookaan immoo nafxanyummaa deeggaran kana kutaa Oromiyaalee kutaa adda addaa keessa jiru jaraan maatii kee irratti sirratti dhiibbaan uumame yookaan wanta adda addaa wanti raawwate yookaan immoo sodaachisaan adda addaa bilbilaan isa ta'uu qaamaan isa ta'uu sitis isa ta'uu namoota si jaallatan yookaan maatii kee irrattis wanti ga'e yookaan wanta adda addaa jira wanta kana. Yaa ni jira maatiin egaa ollaa qabnaa ollaan nu dubbisu lafa hojiitti fi namni hundinuun oodaa egaa anammoo bilbila adda addaatiin bilbilanii na doorsisaa jiru ammas itti jiru ani kanaaf immoo bakka hin qabu hin sodaadhu ejjennoon koo isuma jalqabaati hin jijjiiru.
wanni fedhe mee yeroo bilbilanii waan kana dhageeffanii namoota adda addaarraa amma bilbila keessa namoota hedduu gaafadhee tan argadhee namoota adda addaarraa namoonni jechuudhaan bilbilanii deeggartoonni sirna nafxanyaa maaliif akkas jettee nu dura gorsita jedhanii yaaduun jira maaliif Oromootti kana himtaadha moo maaliif uummata Oromoo nutti dammaqsitaadha moo maa inni kaayyoon jira maa inni fedhiin jira maal akka ta'e beektaa maamme jarri qabeenyaa keenya saamanii lafa keenya saamanii nama keenya saamanii akkuma qabeenyi keenya itti mi'aawu namni keenya akkasuma jechuudha akkam kami nurratti barameedha beektaa amma dubbichi so kana waan ta'eef nuti immoo qabeenya saamamne tole jenne lafa saamamne tole jenne nama keenya garuu abadan nafxanyaa fi hin dhiibu. Mee bilisummaa yaada kee kana irratti dhaabee namoonni xiinxaloonni siyaasaa xiinxaloonni hedduu jechuudhaan sooshaal miidiyaa kana irratti waan hedduu jechuudhaan fuula namaa rifeensa namaa diimenes gurraachas jechuudhaan uffannaa atirraa jalqabdee namoonni xiinxaluu hoggantanii qabanu experience hedduu qabanu namoonni hedduu jiran inna yaada keessan irratti maaltu jedhame namoota adda addaa hayyooliin adda addaa yeroo post godhanu barreeffamaa wanta dubbise keessaa tokko maa inni wanti kuni amma karaa lafaatiin karaa adda addaatiin namoonni nu saamaa turanii hadhammoo namoota keenya namummaadhuma keenya saamaa jiru kanaaf mucaa kanaaf wanti biraa waan addaa ilaalcha adda double mind jedhanii si faarsaa jiru ilaalcha addaa waan qabduuf bilisummaan keenya kanaaf dhufte ammas immoo lafa weeraruuf yookaan akkuma jarri baran jechuudha uummata Oromoo qabeenya isaas lafa isaas waa hundayyuu jechuudha wanti jarri nu weerarin hin jiru akka sanaan ammas wanti guddaan nu axaqqaasisaa jiru yookaan immoo karaa jarritti nu miidhaa jiranu shamarran keenya fuuchuun yookaan dhiirri keenya jara fuuchuudhaan waan kanatu mucaa kanaaf galeeraa jedhu dhugaadha wanti kun sirriidha sada dogoggora miti dhugaama isaaniiti maaliif dirree siyaasaatiin ala baanee taphachaa jirra dirree siyaasaatti asa deebinuu san jechuun immoo mana ofiitti as deebi'anii mana ofii irraa gadi jalqabu qabsoo mana ofii qulqulleessanii bakkeetti ba'u mitiiree. Meegaa ishaayyee galatoomii mee kanarratti jedham yaada isa dhumaa hoggantoonni hedduun bakka gurguddaa jiran hoggantoonni Oromoo haati manaa jira saba biraati. Saba biraa ta'uudhaan miidhaa akka Oromootti fidu akka Oromootti fiduu danda'u jira jettee yaadda yoo jiraate mee maal maa inni mee haala kamiin xiinxalte waan kana. Maal sitte maammee mee gaaffii keerra deebi. Galatoomii namoonni hoggantoonni bakka hogganaatti maqaa Oromoo baatanii Oromoo hogganan danuun haati manaa jira saba biraati. Saba biraa waliin haadha manaa godhanii jiraachuun akka Oromoottis yookaan immoo akka jarri ga'ee hoggana hojii jarri hojjetaa jiranuun kanaan saba Oromoo kanaafis haa ta'u jaraafis wanti miidhaa fidu jiru jettee yaaddu maalime ni jira? Sirriitti jira kuni ifa galaadha maali inni kuni eenyumtuu beekuu danda'a waan ta'eef dhiibbaa guddaa qaba maaliif jennaani parsantii 50 hanga fedhe bakkeetti gadi ba'ee ani sabboonaadhaan maarroodha ani sabaafan hojjedhan biyyaafis hojjedha yoo jedhesi leenci bakkeetti baroodaa oolee gaafa manatti galu adurree ta'a nafxanyaa gaafa manatti eegdu kanaaf dhiibbaa guddaa qaba fakkeenya si kaasuu danda'a. Gootawwan Oromoo keenya kan galaafatte niitota warra nafxanyaati summii nyaachisuudhaan akkasumas immoo manatti sobdee sossobdee diinaaf dabarsitee kennuudhaan goototi hedduu itti hidhamnee jirra. Kun qabatamaati fakkeenyaaf Jaallaggasaa Wagiifaa kaasuu dandeenya kan galaafatte dubartiidha. So kun dhiibbaa guddaa qaba akkuma dhiibbaa. Hayyee galatoomii mee jechuudhaan amma gaa doorsisaaniif adda addaan qaama mootummaarraayis akkasumas immoo ilmaan nafxanyaarraayis jechuudhaan sirra ga'aaraa sirras maatii keerras deeggartoota keerras jechuun namoota sitti dhiyaatanurraa kanaafuu Oromoon kanaan dura jechuudhaan waan akkasiitiin ija Oromoo nama ta'e gosa akka obbo Jawaar
gosa Kamzaa Booranaa, Yaayaa Bashiir, Pireezidaanti Maammee, ammas immoo jechuudhaan ati warqituu bara kanaa siin jedheera abbaan imaanaa Finfinnee. By the way, bilisummaa kiyyaa an hadda maqaasii moggaasin jira ummanni duuniyaa Oromoon duuniyaarra jiru akka dhaga'uuf warqituu jaarraa 21 faasiin jedheera. Maal sitti fakkaata? Wow, galatoomii Pireezidaanti Maammee. Ayyee galatoomii. Ayyee bilisummaa yookaan warqituu maqaa haarayaa keetiinis waamaa. Namoonni hedduun namoonni jarri itti xiyyeeffatanii nyaatan marziidhaan haa ta'u xiyyitiin haa ta'u konkolaataan haa ta'u sababa adda addaatti nyaachuu fedhan danuu jiranii anis atis obbo Jawaaris hedduun jechuudhaan namoonni sabboonummaa Oromoo qaban. Kanaafuu jechuudhaan atis akka nyaatamniif uummanni tikfachuu qaba. Anas Jawaarisis uummata hundayyuu jechuudhaan. Kanaafuu ati Maammeedha, ati Jawaarii, ati Hamzaa Booranaati, ati Oromoo sabboontota, ati Lammaa Magarsaadha, ati namoota Oromoodhaaf uqaman jaarraa 21ffaa kana keessa kalqamte. Kanaafuu uummanni Oromoo maal siif gochuuf qaba? Akkamitti si tikfachuu qaba? Maal feeta imadhu uummata hundattuu? Egaa jalqaba irratti uummanni Oromoo anaaf gochuu kan qabu ergaa sana hojiirra naaf oolchuu qaba. Jalqaba. Ergaa koo? Ergaa koo isa jalqabaa yoon jiraadhes yoon du'es amaanaa. Anis amaanaa qeerroo fi qarree Oromootti kan hin dhaamu, uummata Oromootti kan hin dhaamu, adaraa keessan dubartii nafxanyaa akka hin fuune, dhiirri Oromoos immoo nafxanyaa akka hin fuune, qarreenis immoo nafxanyatti akka hin heerumne ergaa koon dabarfadha. Inni kun anaa fi waan guddaadha. Inni kun hojiirra yoonaaf oole waan biraa hin barbaadu. Gama biraatiin immoo yaada koo kana eeggatanii jedhaan. Nageessaa warqituu? Ayyee bilisummaa yookaan maqaa haarayaa addee warqituu mee jechuudhaan dhiifama naa godhii gaaffii lama qofan qaba. Inni tokkoffaa bultii qabdaa bilisummaati.